Kabajamtoota hordoftoota keenya har'a uumama tokko qabannee dhufnee jirra. Mee gaaffii tokko naasii eegalu. Ati bineensa tokko kan harka, miilaa fi qaamolee isaa keessaa muraasa yoo miidhame deebisee haaromsuu yookiin guddifachuu danda'u akka jiru ni beektaa? Jechuu dandeessa. Inni bineensa addaa ta'e kun maqaan isaa Aksoolitlii jedhama. Garuu uumama kanarraa wanti nama ajaa'ibu kana qofaa miti. Aksoolitlii yeroo guddatullee amaloota yeroo ijoollummaa isaa keessaa muraasa tursiisa. Aksoolitliin maali? Aksoolitliin bineensa bishaan keessa jiraatu garee salamandarii keessaa isa tokkodha. Inni baay'inaan naannoo Meksikoo keessatti beekama. Qaama isaa irratti wanti addaa kan mul'atu yoo ta'u, mataa isaa cinatti akka baallee xixiqqoo fakkaatudha. Kun dhugumatti gilsii alaadha. Kanaanis bishaan keessaa oksijiinii argata. Kanaafuu Aksoolitliin akka bineensa bishaanii addaa ta'etti nama hawwata. Amma gara waan guddaa isaatti mee haa ceenu kan nama ajaa'ibu. Aksoolitliin qaamolee isaa keessaa muraasa yoo miidhaman deebisee haaromsuu danda'udha. Fakkeenyaaf harki isaa yoo miidhame yeroo xiqqoo booda qaama haaree deebisuudhaan guddifachuu danda'a. Kana malees qorannoowwan saayinsii akka agarsiisanitti qaamolee akka miilaa, baallee dugdaa fi qaamolee muraasa keessaa haaromsuu danda'udha. Mee yaadi, nama tokko harki yookiin miilli isaa yoo irraa cite akka duraanii sanitti guddifachuu ni danda'a jettee ni yaaddaa? Garuu uumamni Aksoolitlii kun qaama miidhame deebisee ijaaruu irratti dandeettii addaa qaba. Kana jechuun qaamni isaa yeroo miidhame seelonni qaama isaa keessa jiru tokkoon tokkoon hojii isaanii jijjiiruun qaama haaraa uumuu danda'u. Kanaaf Aksoolitliin saayinsii keessatti uumama nama ajaa'ibu keessaa tokko ta'eera. Aksoolitliin waan nama ajaa'ibu kan biraatis ni qaba. Yeroo baay'ee salamandaroonni tokko tokko yeroo guddatan bishaan keessaa bahu. Aksoolitliin garuu yeroo baay'ee bishaan keessa jiraachuu isaa itti fufa. Qaamni isaa immoo amaloota yeroo dargaggummaa fakkaatan tursiisa. Kun haala saayintistoonni niyootiinii jedhamuudhaan yaaman keessaa isa tokkodha. Kanaaf Aksoolitlii yeroo argitu bineensa xixiqqoo qofa hin ta'in inni uumama dandeettii qaama isaa haaromsuu qabu keessaa isa nama ajaa'ibudha. Mee amma waan tokko haa si gaafadhu. Ati yoo dandeettii akka Aksoolitlii keessaa tokko qabaachuu dandeesse, harka moo miila kee haaromsuu filatta? Deebii kee koomentii keessatti barreessi. Uumama addunyaa keessaa kan qabanne kana fakkaata. Mee uumama addunyaa keenya keessa jiru kan biraatiin hanga walitti deebinutti yeroo gaarii isiniif haa ta'u.